Haalli nageenya Itoophiyaa keessa jiru wanti fooyyee waan hin jirreef qoqqobbiin kanaan dura hooggantoota mootummaa Itoophiyaa fi aangawoota adda bilisummaa uummata Tigraay irra kaa'ame ammas kan itti fufu ta'uu Ameerikaan beeksifte. Joo Baayiden kamisa kaleessaa ibsa baasaniin ammallee haalli kaaba Itoophiyaa keessa jiru nageenyaa fi tasgabbii biyyattii fi kan gaanfa Afrikaaf illee yaaddessaa ta'ee itti fufeera jedhani. Nagaa dhabuun gaanfichaa imaammata haajaa alaa fi nageenya biyyaalessa Ameerikaa naannichaarra qabdu irratti dhiibbaa akka qabu hin dhoksine. Akka seera qoqqobbii 14/46 fulbaana 17/2021 irra ga'e sanatti osoo haalli nageenyaa amansiisaa argameera ta'ee silaa fulbaana 17/2023 qoqqobbiin ni ka'a ture. Haa ta'uyyuu malee haalli nageenya Itoophiyaa keessa jiru biyyattiirra darbee godinichaaf iyyuu yaaddoo waan uumaa jiruuf qoqqobbiin waggaa kaa'ame sun amma akka itti dheeratu murteeffameera. Qoqqobbiin kaa'ame suni qaamota lola kaabaa keessatti qooda qaban karaa nagaa dhaabuu waan didaniif dirqiin gara mariitti akka galanii fi marii jajjabeessuudha jechaa turte Ameerikaan. Abuutii fi mootummaan Pirootiraayitii 9/5/2022 lola dhaabuuf waliigaltee mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Ergasiitii qaama lamaaniinuu wanti gaarii kan dalagame jiraatus akka waliigalametti mootummaan federaalaa waraana Eertiraa ammallee Tigraay keessaa hin baafne. Inumaayyuu ergasiitii Iroobii fi bakkoota birootti loltoonni Eertiraa dubartoota gudeedee jumlaan ajjeesaa jiraachuu Igaadiin ibsa baasee ture. Waraana waggoota lamaaf gaggeeffamaa ture keessaa raayyaan ittisa Itoophiyaa, waraanni Eertiraa, humnoonni Amaaraa fi kan Abuut sarbama mirgoota namummaa yakka waraanaa fi sanyii balleessutti dhiyaatu raawwataniiru jechuuf Ameerikaan, Gamtaa Awurooppaa, dhaabbatni mootummoota gamtoomanii fi jaarmiyaaleen mirgoota namaaf falman ibsanii turanii. Kanaaf immoo jaarmiyaan dhaabbatichaa walaba ta'ee qoratu tokko akka biyya seenuuf dhiibbaa gochaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo ba'aaf gala dhoowwuun biyyattii kan gara diigumsaatti geessaa jiru kan anatu biyya kana bulchaa jira ofiin jedhuu fi kan qaamni biraa immoo baala gizeedhattiin jedhu paartiin Biltsiginnaa ilmaan Oromoo hidhuu ajjeesuu itti fufee jira. Yeroon kana boodaas Oromoof waan laayyoo miti, Oromoon ofiisaa malee fira hin qabu, ormi har'a tarii fira fakkaatus waan isa fayyadu argannaan boordiina ta'ee dhufa. Haalli siyaasa impaayirichaa naannoo kamittuu qawwee fi qawwee qofaan walitti haasa'aa jira. Oromoon duguggaa jalaaf baraaruuf maal yaadee jira isa jedhuuf homaa yaadaa hin jiru. Biltsiginnaa ormi ergattu kan abdatee deemu kan dhimma garaa malee dhimmi lammiisaa hin dhibne ta'es hunda dabalatee akka Oromootti gaaga'ama arga malee garaagarummaan ilaalcha siyaasaan uleen impaayiricha sibira hin darbu. Hunduu akkumatti dhufetti dhaanamaa. Fuuldureen impaayira kanaa yeroo madaalamu Biltsiginnaan uummata Oromoo duguggaamaaf qopheessaa jirti. Oromoon immoo dammaqee ofirraa ittisuuf hin jiru. Waboon akkuma kaleessaa bu'aa ba'ii fi dadhabbii mataa isaan har'as deemsatti fufaa jira. Waraana kana gama kamiinuu utubuu dhiisuun rakkina impaayirichi uummatarraan beeksisaa jiru dheeressee jira.